uggura embassy kana irratti hirmaachuudhaaf addeessiifan Ingilizii irraa uffata aadaa maaskii aadaa alaabaa Oromoo jaantilaa aadaa kan nu fiddee dhufte nu keessatti argamti amma mee hundarraayyuu yaada gabaabaa furanneeti achi booda gara walaloo warra qopheessan walaloo nama lamatu qaba Jamaalii fi Ganni Abdi Shukur walaloo nama sadiitu qopheesse sandura daddafee kan isinitti himu Frankfurt guyyaa Septembarii 19 irreecha dhaadannoolee as jiran hunda ijoolleen Frankfurt sabboonaan please fuudhanii deemuun irratti nu gargaaraa jechaa jira maraayaa silaa yoo argitan abbaa duraa badeetti kennaa amma mee dura gara Ingiliziin dura buusa addeesiifan baga nagaan dhufte mee akka maaliif dhufte Toma qeerroo Jarman fi qarree Jarman hundi keessanuyyuu dabalataan communities wasitti argamneef wanni guddaan karaa kana darbinee dhufnee fi qabsoon Oromoo ka isaan addaan bittinneessuu barbaadan bakka tokkotti biyyarraa biyyatti qarree fi qarreen wal bira dhaabbachuu akka qaban dabalataan ammoo nuti Oromoon isaan addaan nu qooduus barbaadan bakka hundattuyyuu akka wal quba qabaannuu fi immoo warri UK keessa jiru isin bira dhufuudhaan warri Germany warri America wal faana fi wal bira dhufuudhaan wanta amma biyya keessa deemaa kanaa fi ciminna Oromoo tokkummaa Oromoo bakka tokkotti jechuudha wanni nu daangessin jiru laggeen karaanis nama akka hin daangessine kana irratti ammoo ilmaan Oromoo biyya jiranii fi akka wanna guddaa yookaan ammoo dhaamsa guddaa isaanii taanu nuti ilmaan biyya alaa jirru ilmaan Oromoo biyya alaa keessa jirru kan Jarman Londonis Jarmanit kan Ameerikaa kan naannoo addunyaa irra jiran marti isaanii wal keessa deemanii waan amma jiru kana irratti tokkummaa isaaniitiin dalaganii nama silaa addunyaa wajjin hojjechuu danda'u Jawaariin nama silaa dhabuun qabne biyya nama silaa dhabuun qabne Acaalu namoota Oromoo qaqqaalii ta'an ilmaan Oromoo addunyaa irratti qaaliidha karabbiin uume jiruu isaanii kadhabsiisu jiru diina kanaaf falmii keessan itti fufaa as namni jiraatanis gara London kottaa dubartoonni specially dubartoonni tokkummaa kenna jabeessinee amma sa'aan kun sa'aatii qeerroon kenna itti dalagan nu duuba dhaabbatanii yoo ta'u qarreen ammoo nama sirna Minilik kana isa Abiy wajjin cabsuu danda'u humna kana qeerrootu qaba tokkummaa keessan jabeessaa karaa OMN'tiinis karaa garagaraa miidiyaatiin nu qunnamuu hin dandeettanii tokkummaa keessan jabeessaa wajjin akka dalaguu dandeenyu kanaaf wanni guddaan nu dhufneef please mana jirtan waliif dabarsaa dhaamsa sa'aan kun sa'a isin raftan yookaan ammoo sa'a isin teettanii kaan eegdan osoo hin taane sa'a isin dirqama keessan baatan sa'a isin biyya keessan eegdan sa'a isin jiiniyeesii keessan eeggattan Jawaar jechuun Oromoo gammaduu qabdan addunyaa kana irratti jechuudha jiiniyeesiin bakka xiqqaa jiraata keessaa ammoo Oromoo Jawaariin qabaachuu keessanitti gammaduu qabdan takkaa isin dabarsee nama isin kennuu miti nama jiiniyeesii ta'e tokko Jawaar jechuun nuuf jechuudha kanaafu nu ammatti akka inni biyya bulchu yookaan ammoo akka inni biyya saniif ta'u qofa osoo hin ta'in nama nu maarsitti ergannee achitti addunyaa biraa warroota addunyaa biraa uumuuf ta'a wajjin nama uumuudhaaf nu achi erganne bakka buufne achi ergannuudha Jawaar nama mootummaan Itoophiyaa mana hidhaatti galchituu miti kanaafu ilmaan Oromoo bakka jirtan nama tokkotti qabsoo hin dhiisinaa qabsoo keessan itti fufaa wanni isin asii gootan ciminna ilmaan Oromoo biyya keessa jiraniif waan guddaadha kanaafu jabaa keessan eeggachuun isin qabdi qeerroon biyya keessaa dalaguu jirti qeerroon biyya ambaalee baay'ee dalaguu jirtanii hedduu isin hin boonne ummata Jarman jirtan hundi keessanuu maashaallah garuu dalagaa hedduu nu eeggata kun jalqaba walquba haa qabaannu
nama cimaa keessan eeggachuu qabdanii isinin jechuu barbaada. Karaa miidiyaa OMN-tiin karaa miidiyaa garaagaraatiin walitti deebina. Galatooma rabbiin bilisummaa dhuma du'a caaluu bilisummaa Oromootiin akka fidhu isa waadaa osoo galtanii hundi keessan natti tola. Hanga saniif dalaguu qabdan. Galatoomii siifan silaa dubartoonni waldaan dubartoota Oromoo biyya Jarmanii jalqaba ture kan carraan kennamuufii qabu. Garuu sagantaa har'aa irratti sila hin yaadne turre isaaniin haa ta'uuti amma dhumarrattis ta'uu mee adde Muluun gabaabsiitii yaada kee nuu kenni. Dhiifama waan dhumarratti dhufteef. Hayyee galatooma qeerroo fi qarreen abbootii fi haadholeen. Duraan dursee dubartoota waldaa Oromoo Jarman gara nagaraafoo osoo nu baatanii baay'ee natti tola. Galata guddaa qabdanii rabbi galata keessan injifannoo fi bilisummaadhaan isinii haa galchu. Nuti akka qarree yookaan haadholee biyya Jarman keessa jirrutti dhugaa jireenya keenyatu biyya Jarman malee sammuun keenya onneen keenya biyya jira. Har'as haadha sarbamtu, haadha gudeedamtu, haadha daa'imni ishii jalaa ajjeefamu, haadha niitii ulfaa wajjin du'aa jirtuuf sagalee ta'uu qofaa miti bakka ishii buunee dhibeen ishii nutti dhagaame, quuqaan ishii nutti dhagaameeti. Hiriira kana warra dhiiraa wajjin kan torban tokko tureetu jira guyyaa 5 guutuu jechuudha. Dubartoonni daa'imman qabatanii akkuma argitan kan ulfaan jiru kan daa'ima 2-3 qabatee as dhufee jira. Kun hundi quuqamaa fi rakkoo biyya keessa jiru san osoo iji keenya ilaalu gurri keenya dhaga'u maaliif mana ciisna sammuu maaltu algaarra nuu ciisa jennee gadda keenya addunyaatti dhagarsiisuuf baane. Kanammoo warra ba'e qofaa miti warri mana keessa jirtanii quuqamni eenyummaa Oromummaa isinitti haa dhaga'amu. Warra du'eef qofaa miti boru carraan du'aan anas na qaqqaba waan ta'eef sileen ani Oromoo ta'ee biyya Jarman jiraadhee fi biyya dimokiraasiin jira jedhee an dimokiraasii nama dimokiraasiidhaan jiraatu miti. Maaliif sammuun keenya gabrummaa maqaan taane nurratti fe'ame ofirraa qabna waan ta'eef isa kana mulqachuuf har'a nuti falmachuu qabna. Yoo har'a nuti hin falmanne yoo har'a nuti dhaabbannee too mootummaa gabroomsaa kana amma hundee isaatitti buqqisu yoo hin geenne borus ijoolleen teenya gabrummaa nuti irra geenye kana irra geesse. Jecha abbootiin keenya kaleessa jedhan sani nuti itti deebi'uu hin qabnu. Gabrummaa iddaan buqqisnaa diddi ijoolleetti guddifnaa sun hin jirtu kanaan booda. Gabrummaa iddaan buqqisnaa ijoollee teenya bilisummaadhaan guddisna. Nuti falmata. Haadholeetu falmata. Nuti amma achi qeerroon keenya baratee doktara ta'e ana na yaala malee anaaf jaree qeerroon akka du'u hin barbaadu. Ani du'ee ilmoon koo bilisummaadhaan akka guddatu barbaada. Wareegama lubbuu biyya Jarmaniitti kennu yoo nan barbaade danda'e asittis kennuuf ani dhaabbadheen jira. Maaliif ilmoo kootiif ani seenaa tokko hojjedhee deemuu barbaada waan ta'eef. Hundi keenya dubartiin tokkummaadhaan an biyya Jarman jirtu qofaan dubartiin kumiinuu addunyaa irratti sagalee qabna. Mootummaan gabroomsaan kan mallatteessee lafaa qabu qaba akka addunyaatti jechuudha. Mirga dubartootaatii fi mirga daa'immanii kan amma nuti deemaa jirru waa'ee siyaasaatiif miti. Jawaar Mohaammed maaliif hidhame? Oromoo sila ta'eef qofa. Mirga ilma namaa sila falmateef qofa. Malee siyaasaa aangoof jedheeti miti Jawaar. Aangoo jiruu gaarii Ameerikaatti gatee galee waan ta'eef. Kanaaf namni har'as hiriira kana Jawaariif hanba'ee jedhu yoo jiraate dogongora. Eenyummaa Oromummaa keetiif baata. Ofii keetiif. Oromoo jiraachisuuf, Oromiyaa jiraachisuuf har'a dhiiraa dubartiin ulfaa daa'imni osoo manattiin naafin gadi ba'ee falmatu keessattuu dubartiin daa'imman wajjin mootummaa kana kan inni addunyaa waliin mallatteessee seeratti dhiyeessuu qabna nuti dubartootiin addunyaa irra jirtu ijoolleen Oromoo hundi keessan walitti kana dhaamuu qabna. Amma dhuma kan karaa nu bira hin dhaabbanne inni Oromoo miti. Kan kanaan nu bira dhaabbachuu hin dandeenye dhaamsa kana isinii kenna. Itti aansee dubartoota nu cinaa dhaabbattan hunda keessaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u.
hedduu galatoomi adeemulu mee amsa surprise way ammas qabna carraan isinii kenna dura kotta garas warra waldaa dubartoota hawaasa bal'in keessa galatoomi abdi ililleen kunirree hawaasa oromoo bal'inif kenname hawaasni oromoo bal'in immoo dubartoota bal'inif kenne anmoo dabarseetinani ijoollee qeerree torban guutuu nu faana naanna'an turan torban guutuu nu faana hojjechaa turan isaan fan dabarsuu fe'a obsee fi meexxii galatoomaa baay'ee sin jaalanna bilisim sinifaa ta'u hundumaaf iyyuu guddaa obsee fi meexxiin arra qofootu hin taane torbee kana qofootu hin taane hiriira erga artiista Haacaaluu Hundeessaa ajjeefameen asitti hiriira taasifamu hundarratti argamuudhaan dhaadannoo afaan Jarmanii waan nu barbaachisu hunda kan nu godhanidha gama keenyaanis hedduu galatoomaa sillachanu bedanken uns herzlich. Okay, amma walaloo dura carraa ganniidhaaf aniin kennaa achi booda Jamaal achi booda Abdishukur. Okay, ganni siif. Qeerroo jirtu warri duuba eessa jirtu qeerroo jirtu qarree jirtu we need justice we need equality we need justice for Haacaaluu justice for Haacaaluu justice for Haacaaluu justice for Haacaaluu gaafa Haacee ajjeesuuf deemtan isiniif qopheessaa kan turte Lamroot eessa gootan eessa jirti diraamaa sobaa gaafa baastan taatonni keessan kabbade xilaa'ee abdii itti hafufanii dhuma arguu feena justice for Haacaaluu justice for Oromo mothers murtii haqaa ijoollee hirnaatiif murtii haqaa ijoollee harargeetiif qarreen harargeetti dhamte nuuf haa gadhiifamtu down biltsiginnaa down gantuu amma immoo walaloo isiniif dhiyeessaa yoo nu dhageeffattan walaloon tiyyaa gaddarbi jetti jecha gaddarbi jedhu kana ijoollee Londanitti baate gurbaa gaddarbi jedhu sanirraa fudhadhee mata duree isaa gaddarbi alaabaa sabni kee jalatti gabroome kuffisi diina kee kan sirratti goome maal waan ta'eef diinni kee tantee bulcha joollee tee ari'ee ta'uu ofiitti galcha arii balleessi da'oo tantee keessa hin hilin dina kee hillaansi balleessa hinnainiif gonkumaa arjooma kee dhiisi nagaya isaatiin akka sirraa deemuuf karaatti garsiisi didee gadhaabbannaan sitti gaarreeffannaan dha'ee itti cabsi isallee gaarumaaf ture arjoominni kee kalee kadhannaan kennitee beelofnaan nyaachifte
miila qullaa dhufnaan kophee itti bitte garuu olmaan kee faallaa deebi'ee arjoominni kan keessummii sitti ta'e kadhannaan kennitee harka kee mursiifte beelofnaan nyaachiftee ofitti goobsite miila qullaa dhufnaan kophee itti bittee sittuu garagalee mataa kee sidhiite. Maalum sitti hambise maqaa kee xureessee sihii arjaa kana gabbee arrabse gororee fooqqisee ilkaansaa gayyaasee maqaa keetti qoose doofaa akka ofii sitti kofalchiise atoo kennuu malee takkaa jalallaaltu yoo fayyisuu malee ajjeesuuf hin deemtu qe'ee tee keessattuu namuu hin sodaatu ooyiruu tee qotatee abbaan fedhe nyaatu atoo hin dubbattu maal ta'e jechuudhaaf siin si ari'atu. Maal ta'e jechuudhaaf siin si ari'atu ilmoo tee qaqqaalii si jalatti nyaatu siif tollaan gubatu ciranii of nyaatu boo'icha kee koflu gadda kee gammadu. Arjaa ilmoo waaqaa kadhara hin beeyne kan jaalala malee jibbaa takka hin qabne ati nama taatus nama isa qulqulluu feetus qalbiin tantee hundumaa dandeessee nama wajjin bubbulu homaa bu'aan qabu yartuudhaaf hin galu kanaafuu gaddarbi nyaapha kee nyaataa ijoollee keetii xuuxaa dhiiga keetii gaddarbi nyaapha kee gufuu sitti ta'ee miila si cabsurra boqonnaa si dhoowwee silmii sitti harra gaddarbi hin bareedu kabajaan yarturra gaddarbi maleessa maaliif naa'uun kee si harkatti dhumtee rakkatte ijoolleen kee maaltu sirkatti hafe tokkicha akka kumaa dhabdee haa caaluu kee kanaafuu gaddarbi diina kee galatoomaa. Kiyyallee walaloo gabaabdudha. Kiyyammoo mata dureen ishii haqa dabee jetti. Haqa tunarraa dabee dhugaa kootu jallate. Kan ajjeesse faarfamee abbaan haqaa rakkate. Dhugaa koo balleessuuf diraamaa sobaa hojjattee haqa koo awwaaluuf hoggana narraa qabatte. Dhiiga goota keenyaa qoosaan bira kuttee hayyuu qaroo sabaas tasanarraa butte karchalleen rukutte dhabamuudhaaf teessa qeerroo harka buute. Bara dhugaan dhokatee somni leellifamee kan ajjeese taa'ee kan nagaa yakkame dhugaa dubbachuu koo kan nagalaafatte duuma naaf himte karoora baafatte. Bara reeffi namaa kan saree hanqatee jiraa koos jibbitee du'aa koos tuufatte. Ilaamee nama naa waan gootuu siif hima abbaa irreetiin buluun hin ta'u gonkumaa yoo beetes ta'i diqaalaa yoo beetes qulqulluu yoo beetes ta'i qulqulluu yoo beetes diqaalaa inarratti bilbilamiittis. Ilaamee nama naa waan gootuu siif hima abbaa irreetiin buluun hin ta'u gonkumaa yoo beetes ta'i diqaalaa yoo beetes qulqulluu unnee banna malee sirna kanaan hin bullu. Amma Oromoon kan fedhu qorachuu miti sanyummaa abbaa irreetiin buluun hin ta'u gonkumaa. Yoo beete ta'i Tigreef Silxee feetus Walaayittaaf kan baata nuti sabummaa keen feenu yoon taane uummata. Kan dabre osoo hin fayyin kunoo ammas cannee boo'uuf gadduun qabnu gumaa baasuu malee sabboonaan garaaf miti labbii kabale aarsaa yoomuu hin dagatu seenaan isaan faarsa. Gantuuf gantuunis warra garaan maxxannee lammii nyaachuun seenaa keessan himna bara baraan dubbanne. Yaa kutataa koo kaayyoo karoorri kee hinamu karaatti obsi yaalee cakoo si waliin dhumnaati. Daandii keerraan dabuu si duukan gulufaa kaleenaan dhaadattee hin turuunan dhufa. Fiilmii hojjettanii si toreessanis maqaa injifachuun keen oolu si abbaan haqaa yaa gantuu. Na hin tuqin jennaan diddeena horfita gammachuu koonfeetu gadda kootti kolfita. Barri kun ni dabra akkanatti nafu wal arguudhaaf teenya guyyaan sun haa dhufu. Dhageettii koonfeetu si nyaata si dhukkuba si maraacha si fiigsisa garaacha si guba. Yaa ilmaan sarootaa warri qalbiin hamtuu jiruu Oromoota balleessuudhaaf dhamaatu yoo Oromoon hammaate
eenyuun biyya ijaartu harki keessan dhiigaa maaf sobdanii boosu gantuuf galtuun feenu rabbi sinaa balleessu haqa jijjirtanii dhugaan fakkeessinaa oromoon qaroodha sobuuf hin yaalinaa galgalaa fi ganama ragaa sobaa guurtu dhabate lafarraa kan oromoo gurgurtu isinitti beekneerraa haqni fokkisoodha fiilmii keessan hundi akkaan fokkisoodha akkamitti na nyaata natu asiin si gahe akkamiin waakkatta natu asiin si gahe akkamiin waakkatta akkamiin na nyaatta ilaa warri fira kee warri soddaa keetii walumaan dhugdanii dhiiga saba kootii beekumsa sin qabdu hin kaastu madaala rabbi sin balleessuuf jallattan galgalaan oromoo balleessuuf osoo dachii haatuu badi duruu baddee atuu naman taatu bara dhugaan hin jirre soba dhugaa fakkeessu homaa bu'aan qabdan rabbi sinaa balleessu warra bade badaa warra kijibaa jiraatu warra dibbee sobaan ofirra dhaabbatu qubanatti hin qabin sadi si laallata abadan sin dhiisu gumaan ni kabalta gumaa hin kabaladhu gumaan baasa malee mee haa ta'u jenneet waliin turre kalee amma siif hin dhiisu dhiiga koo jiksitee lubbuu sabaaf qaalii narraa galaafattee galatooma. Galatoomi Jamaal amma isa dhumaati walaloo isa dhumaati qeeroo laayibzii waa qopheessanii dhufanii walaloo tokko obboleessi keenya Abdishukur as fuuldura warri qeeroo laayibzii kootaati duuba isaarra hiriiraati qeeroo laayibzii tiishartii wal fakkaataa uffatanii dhufanii mee walaloo kee عشما كم درتو المان رومو بجانا جان نفتني ولا لو تكون قبا ما تدرون سي أورومي أجتي هذا درجة قوتا هذا شمرني قارين الدوك أبدا يا هذا لجيني بسون فتح جرا بني سني لجين كي قدان عواشي فنجان على ست رفيه سمكيسة أمني كمشى جلسي سمجا وجيران Hojiin agarsiifnu naannoo maan godhu bilisumtee guddachuuf hunduu lafaa ka'u. Misoomaan dureetti yakkumaan beessaa yaa ilmaan Oromoo tokkummaa jabeessaa farra bilisummaatiif wal qooduu balleessaa farra guddinaatiif wal jibbaa balleessaa. Mii maaliif waliif daa'essaa walitti dhuftee ilmaan abbaa tokkoo ta'uu kee dagattee gadamee sameetoo tokko geessaa baate baay'inaan tokkoffaa ganfa Afrikaatti afaan taanii facaanii bakkatti tokkummaan hin qabniif ilmaan Oromooti si karan nagooftaa guddina kan keeti. Karaa wal qabaddaa wal cinaa dhaabbaddaa Oromiyaa bilisoomsuuf tokkummaan hojjedhaa isa badii qabus gorsaa sirreeffadhaa. Kai guddisni aadaa saba keetii aadaa kee dagattee kan ormaa filattee bara aadaan Oromoo amma dagaageeraa jettee osoo beekte barsi boonsa malee homaa qaaniin qabu diina Oromootiin isa jibbu aadaan saba keenyaa nurraa tuffatamee bara dheeraa bara dhibbaaf kuma nurraa awwaalamee gootota Oromoo hedduun irraa dhumee aadaa qofaa miti ni jira afaan ni diinonni balleessuuf guddama yaa'anii lubbuu nama meeqaa irraa wareeganii gootota Oromoo haa ga'u galanni lubbuu ofii dhabanii asiin dhugalanii afaan Oromoo ta'a afaan saba bal'aa hedduu awwaalamee ifa bayyadha jabaadhaa guddisaa mee ittiin baradha yaa afaan Oromoo yaa afaan dureessaa yaa dhangala'aa waloluuf mammaaksa jechii fi sheekuun kee hedduu gammachiisa yaa hundi eenyummaa odaa fi gaaddisa amma nasiif himee waa'ee seenaa keetii qorattee barachuun dirqama kan keeti isin nu barsiisa abbootii fi hawwotii yoo bilisomtee furtaa rakkoo biyya keetii maa bilisummaa ta'e mitaa maa rakkattee ati kanatti jiraattu hedduu lakkeeniiti biyyeen kan kee furdaa loon Oromiyaati yaa qeerroo Oromiyaa falmandu jabeessi roorroo biyya keetii buqqisii balleessi isa falmuu ceemus gorsi lafa gaasi ati yoo hojjettee eegeetta bakka gaarii lammii kan jibbinii rakkataa gargaari kana yoo godhinii tasa addan qaarii meetii koonsi faarsaa waa'ee Oromiyaa jiituu qabbanoo hundama garsituu dachee Oromiyaa hundama garsituu dachee Oromiyaa ati daraataa namusi funaanaa si misoomsuuf garuu hunduu ni ceeminaas si bilisomsuuf garuu hunduu ni ceeminaas nyaachuudhaaf garuu hidhii si muuxannaa osumaa si qabnu hangayam rakkannaa yaa daraaraa mukaa mi'aaya keeshummoo kokkee dinaamoo itti ta'iraa moo osoo si fixatin jedhe saamu yaa biyya qamadii yaa biyya hiisa yaa biyya culullee biyya arraaggeessaa yaa biyya gaattiraa yaa biyya xaaxxeessaa yaa biyya jaarsolee biyya dargaggeessaa yaa biyya qeerrolee yaa biyya qarreessaa yaa biyya abbaa gadaa yaa biyya waddeessaa kan addunyaan dhabdee barji daladiimtuu Oromiyaa qofa qaba kana raajiin jettu qabeenya uumamaa hundaanuu baraatu gorsaa fi dhaamsa koo asirratti umuree miti koonsifama waa'ee seenaa galee obsaan dhageeffadhu sitti baay'atullee bakka hedduu qabdii kan nama hawwatu gareen ishee laagaa kun walitti dhaabbatu kennaa waaqayyooti uumamaan baraatu saannatirraa ka'ee arsitti dhaabbatee buranarraa ka'ee gujidda barfatee wallaggarraa ka'ee shawatti baafatee harargeerraa ka'ee handhuura Oromiyaa finfinnee dhaabbate bineensota hedduu of keessaa hammatee Oromiyaa dureetti uumamaan baraate bineensonni
kan kee qirransaaf gadamsaa turistii hawwatu booyyee fi jaldeessa waa'ee uumaa ishee kam dhiisa gaarreen hedduu qabdii kan nama hawwatu tulluu diimtuu baalee argitanii beektu yoo achirra baatan finfinnee daawwattu kan ishee raajiidhaa kan himu wallaale inuma uumamte yoo oromiyaatiillee si keessatti argee maddoota seenaallee madda seenaa keessaa inni hangaftichaa madda walaabuuti hundi oromtichaa maddi isaanii as ilmaan barentuuf ilmaan oromtichaa soofumari jira gonna ajaa'iba yaa uumaa waaqayyoo kee hundalla dhufa bishaan beebisiraa baddaa jala dhufa isa bira geenaan holqa jala dhufa kana kanaaf baaleen turistiin ni dhufa nuuf taanee hin teenyu harka dhawa guys harka dhee mooraan shakuro basa irra oli abbaa seenaa leenca bosona seenaa falmatuudhaan qaba akkamitti eessa qaba namni dhadhaa baasanii dhagaadhaan nama qaba sariin ormi guddisee nama nyaachuun dirqama dhuma dubbiin baranaa ijaaramuun dirqama dhuma dubbiin baranaa ijaaramuun dirqama yeroo nuti jirame naftanyaa kutte kaate maal taate yaa oromoo bineensaa barka laatte maal taate yaa oromoo bineensaa barka laatte milikii erga du'ees nuti faarsuu jalqabde yaa qeerroo koo gaabbita diinis nyaataa gaafa yertuun lafa seene dhaqeen yaa oromoo sabni kee cinaan du'ee cinaan isaa hidhamee isa gaafa aannolee harka ciran haawwalee isa gaafa aannolee harma ciran haawwalee alagaa sibiilaa kan lafatti rarra'ee hadda eessatti argama qilintoo galee goonni galee turanii har'a sima qabna gootaree kan akka waaqoo gutuun kan akka elemee qulxuun kan akka taaddee birruu kan akka agarii tulluu jira gootonni biroo seenaa nu hin dagatu nutus dhiibneen dabarru lamuu diinan gabbarru kainaa goota koo kainaa goota gootennee diinan gabbarru qeerroo maaltu si dhibee diinaa hiddaan buqqisu abii yaktuu taate sanyii minilik gantuu jawaarii hidhaa keettee ta'uu fi kanaaf jooddu qeerroo maaltu si dhibee maaf biyyee nyaachiftu. Bravo, Shakur. Akkanatti Tuffaan Shakur illee akkana godhe ani laas jira.